Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulaasaa keenyaanii darsii waraabbii 61 jirra. Saniinis immoo cuunfaa hijiraa waggaa 7ffaa keessaa wal biraan geenyaa jechuudha. Khulaasatu sanati saabi'ati cuunfaa waggaa 7ffaa. Fi sanati saabi'ati waggaa 7ffaa keessatti hadatati ni argamte. Maaltu argamte jennaanii Gazwatu Khaybara dulli Khaybar waggaa 7ffaa keessatti argamte jechuudha. Haasaraha Rasuulu sallallahu alayhi wasallam ergamaa Rabbii Khaybariin ni marse. Khaybariin marse 6 ayyaamin guyyaa 6 jogola jaraatti marse jechuudha. Thumma eegana a'ata raayata alaabaa ni kenne yookaan baandiraa jechuudha. Alaabaa ni kenne loluudhaaf jechuudha. Jaraan loluudhaaf eega jarri harka kennatuu didanii isaan loluudhaaf eega jarri qophaa'anii Ali ibn Abi Talib, Ali ilma Abi Talibiif kenne alaabaa jechuudha. Hogganummaa isaatiin akka lolamuuf. Fafatahahaa isii bane Aliyin. Wafiihaa baruma sana keessa saalaha Yahudu Fadaka. Yahudonni Fadak ergamaa Rabbiitii waliin walii galtee walii mallatteessan jechuudha. Sulhii araara walii godhan walitti nagooman. Alaa haqni dimaa'ihim jechuuni dhiiga isaanii tiksuu irratti. Watarki amwaalihim qabeenya isaaniillee jararkaa osoo hin boojin dhiisuu irratti. Wasaalaha Yahuda Taymaa ergamaa Rabbii ammas sulhii godhe jechuudha. Yahudota Taymaa'iitii waliin. Alaa dafi'il jizyati gibira kennanii nagayaan taa'uu irratti. Famakathuu fi bilaadihim aaminiina. Famakathuu ni taa'anii fi bilaadihim ganda isaanii keessa aaminiina nagayaan turan jechuudha. Wafiihaa baruma sana keessa hadathat ni argamte gazwatu waadil quraa duulli waadil quraa jedhamtu baruma sana keessa argamte jechuudha. Wafiihaa baruma sana keessa raja'a muhaajirul habashati sahaabonni warri duraan gara Habashaatti godaanan baruma sana keessa deebi'anii jira waggaa 7ffaa. Wafiihaa baruma sana keessa kharaja Rasuulu sallallahu alayhi wasallam ergamaa Rabbii ba'e ilaa Makkata gara Makkaa biman ma'ahu nama isaa waliin jiru waliin. Alaa sulhil Hudaybiyyati akkaataadhuma sulhii Hudaybiyyaatiin jechuudha. Akkuma Hudaybiyyaa irratti waliif galaniin mu'tamiran haala umraa godhaa ta'een. Fakharajati Qurayshiin ni baate min Makkata Makkarraa ni baate jechuudha. Qurayshiin maaliifi isaa xawaafa godhuu muslimtoota xawaafa godhanuu illaallu jedhanii ba'an. Famakata fiihaa 3 ayyaamin guyyaa 3 achi ture ergamaan Rabbii sahaabota waliin. Thumma raja'a eeganaa gara Madiinaatti deebi'e. Wafiihaa baruma sana keessa jechuudha. Wafii haadhihi sanati waggaadhuma sana keessa tazawwaja Rasuulu sallallahu alayhi wasallam ergamaan Rabbii fuudhe. Safiyyaallee baruma sana keessa fuudhe. Ba'ada fathi Khaybara eega Khaybariin banee booda jechuun. Watazawwaja ammas immoo ni fuudhe Maymuunata Maymuunaadha fuudhe. Bimakkata Makkatti Maymuunaa ammoo fuudhe jechuun. Wafiihaa baruma sana keessa aslama Khaalid ibn al-Waliid Khaalid ilma Waliid illee waggaa 7ffaa sana keessa islaamummaa qabate. Wa Amr ibn al-Aasii fi Uthmaan ibn Abi Xalahaa illee baruma sana keessa islaamummaa qabatan jechuudha. Ad-darsu at-taasi'u wal 20 darsiin 29 as-sanatu ath-thaaminatu min al-hijrati hijraa waggaa 8ffaa keessatti dubbanne. Gazwaatuhaa duula as keessatti taasifamee fi wasaaya Rasuuli sallallahu alayhi wasallam dhaamsa wasiyyaa ergamaan Rabbii dhaaman lijeeshi mu'tata duula yookaan immoo waraana loltoota mu'taa lola mu'taa dhaqaniif wasiyyaani dhaamillee as keessatti ilaalla jechuudha. Fatahu Makkata gara boodaarra 8ffaa gara boodaarra ammoo
فتحي مكة أركا مسلمة سينو دبنا جيج. في السنة الثامنة وقصد التفاكسة حدثت ني أرقمتين غزوة موتة دولي موتارا أرقمت جيج. موتا جيجون كوني تقريد غرفودي قرية isiin ganda wa'iiti min qura shaamii biyya shaamiin keessatti ka argamtu ganda wa'iiti jechuudha isiin. Wafatxu makkata akkasuma fatihiin makkaallee ni argamte. Wagazwatu hunaynin lolli hunaynillee baruma sana keessa argamte jechuudha. Wagazwatu xaa'if lolli xaa'ifillee baruma sana keessa argamte. Hunayn jechuun kuni taqriira irratti maal jedha? Hunayn waadun qariibun min axxaa'ifi laga wa'iiti isiin jechuudha ka xaa'ifitti dhiyaattee argamtu jechuudha. Xaa'if kun immoo baldatun isiin ganda wa'iiti baynahaa gidduu isiitii fi wabayna makkata gidduu makkaa sittatu wa thalaathuuna saacatan sa'aatii 36 deemama jechuudha bil'ibili gaalaan jechuudha. Wahiya isiin mashhuuratun beekamtuudha fil hijaazi hijaaz